Afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha. Sirre yani jaafuna deggeranis. Yeedaluu isaa hojii jiru. Jarra jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan kiyya isinaa ga'u warri na jaallattan warri na kabajan warri na dinqisiifattan dinqisiifattoonni kiyyasiif akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedhaa anillee akkuma isin na jaallattan isiniin jaalladhaa yoo isin na jibbitanis aniinuman isin jaalladhaa fayyeeraa amma gara dalagaatti deebi'een jiraa Koma milik ya gara kome kana na dhukkuba malee amma guutummaa guututti fayyeera jechuun nan danda'a. Indaganne amma istiidiyoo Biraanzariin keessa jirra. Biraanzariin kun sirboota hedduu sirba jaalalaallee sirba qabsoollee namni inni hojjenneef hin jiru namoota hedduudhaaf kan inni dalage. Sirbitoota afaan Oromoo dalagan keessa namni inni hin dalagneef hin jiru. Faarfannaallee ni dalaga waan hunda keessaa qabaa mansuumaallee ni dalaga. Oficial waan faarfatee yaa faarfannaa takka qaba oficial faarsee jira. Gabaabumatti ani gara dalagaatti deebi'een jira isiniin jechuun barbaadeetanii fayyummaa kiyyaaf immoo warri biyya alaa teessanii biyya keessas teessanii na wajjin hin dadhabaa turtan na wajjin hin rakkachaa turtan galanni kiyyaa isin galateeffachuun barbaada galanni kiyya guddaadhaa ulfaadhaanaaf galatoomaan isiniin jedhaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Warri na bira dhaabbachanii hospitaala keessatti illee guyyaa tokko osoo na biraa hin dhabamin osoo hin dhufin na bira turtan warra akka Masarat Abaab, Nasir Bayan, Awal, Fraol, Awi Tamam, hedduudha maqaa keessan dhageessituu baadhullee galatooma ulfaadhaan isiniin jedhaa.